hayyee Oromoo sabaaf sablammiin Oromoon qarreef qeerroon bakka jirtan hundaan nagaan onnee irraa madde isinaa ga'u jechaa hadhallee gungume Oromoon na gungumsiinsi jedha. Gungumne maaliif gungumna yoo jettanii waan akka biyyi jirtu gungumna akka sabni itti jirutti kanarraa gungumna badii wal dhalaa dhufteettu akkuma argaattan akkuma dhagaattani badii irraan hammaattee xiqirim jettee guuttee dhufaatti warri kanaan dura beektonni himan namni namaa dhaamu beekan namaa dhaamu kunniin martuu wal qabatee dhufaara haalataa biyyittii itti jirtu amma argitan kalee waan paarlaamaa keessatti deemaa ture maaltu ta'amaar kanaa miti amma yoo laaltanii jettanii Oromoon gaafiin keenya tokkoof tokko mikmikii hin qabnu gaafiin keenya tokkoof tokko isaan asii akka kun wanni kana battananii muka kana argitee qirincaafi kaan baala achi irraa muraa kaan achi wanni raafottosaati harhaafa raafottosaa kaan achi gaa qumuushaas mal jedhaa nututtuqan sigalee gaafiin keenya tokkoof tokko asiin dhufanii aanolee tuqan asiin dhufaniiti lafa kenna tuqan asiin dhufaniiti beektota kenna tuqan asiin dhufaniiti qaallitiin teenya mucattiin bilisummaan teenyallee maal jette reformii goona we got to reform how we gonna move from now onward Oromoon teenya we gotta be strategical bro amma cadhibnee jimlaan deemnu hawwotii teennallee qaroomsaa deemna ijoollee teenya kana namni generationii kun qaroomaa deemeera jechuudha. Our picture is big picture. We're talking about big picture, not like waan diqqoo wayirraa miti ka dubbataaru. Kaasitti wallotti yookiin ambotti nama fixanni duntaan qarreellee mataarraa ciruu jalqabaniinan because mataa isaanii kun warra mataan dheerata kana maal jedhanii qeerroo biyya to'atanii amma Oromoon qeerroon kun mataa isaa ka shiife bakka qeerroo sabboona ka haga laphee guuta daratti isaa dhiibee deema maal jennaan that's it qeerroo style kanaaf wanni jedhaaruun maal inni jarri gamaa gamana dhufte takkaa mataa sirraa haamtii takkaa warra kunoo abaawoo fuutee jilbiibbiin deemsiftii takkaa fuuteeti marrootu jira jettee asii cafaqxee takkaa afaan maal inni yemebataatan maal jedhan hate speech barsiiftanii hate speech dubbattanii kana ወንጌላ ማልጀን ያቦሊ የማይመስል ተረት ለምስታት ተናገር ጃን ያቦታ አፋና ማራቲ they're preaching the gospel that they don't live with it isanu wanting jiran this is the crisis namichi biya walaita maljene abiyini abiy kolonel akolim kolonel isafta male doktora minamen bulchinsa dandau haga inni irra jirtu የኢትዮጵያ ነገር ከድጡ ወደ ማጡ ወደ መቀመቅ ቅሌ ቡካሪ ጀቾ መቀመቅ እንኩናቲ ገዲ ፈጌሳ ፉዴ ገዲ አሹቲ ነቃራ ጀቾ አብይ አማ ከናንዱረ ወኒ ዱበታ ቶርባን አብይ has got no clue what's he gonna do. He's just been driven by selfish ego to be a king. You know what I mean? Namichi kuni nugusa ta'a jedhee bajjimla zinnash zinnash fuutee namicha kana ooftee Daani'el Kibratiiti walitti ammarameet jimlamaan inni ka beeku wuttidirina oofanii kunoo rakkoo guddaa biyyattiitti itti naqaaran kanaaf gaafiin Oromoo tokkoof tokko
irraallee miqillee maqillee hin jedhu akkuma kanaan durallee dubbatamu afaan keenyaan dubbanna biyya keenya irratti nutu bulcha biyya keenya irratti abbaa biyyummaa aadaaf afaan keenyaa fi akka feene baanee galla waan kan haga tuni Oromoon tuni waan kan haga mirkaneeffattutti takka nageenni dhalatu biyyattii san keessatti nageenni dhalatu fuudhee daaqonii nama addaan digu hate speech miti iyyuu wanjala guddaan ka kana hin jedhamne sila namichi kun qilee ashuutii seenuu qabu fuudhanii paarlaamatti korka namichi kana daaqonichuma kana iyyuu an sodaadhe fuudhee namichi kun aangoo wayii waa aangoo sanii uduntaan kama ofii sanuu waan jalaan akka kun dabarsuuf ta'u kan wanni inni nuu himaa ture maal inni Daani'eel Kibratti kun taannash liyyuu tokkosh cinqillaatti kama mataa dhawu kun kan guddichaa ammoo gabara'ee jedhee nuu himu taannash liyyuun kun isa ta'innaa laata takkwaashii kan biyya addaan qoodaar hate speech arraa dubbatu warri paarlaamaa ududdide jedhu fuudhannee itti shuuman biyya seerri hin jirre ka jedhaaramu yeroo dheeraaf namoonni baay'ee nama Oromoon hedduu teessan ija banachoo wanni qabdaniin kanam bajjimlaa biltsiginnaa inni afaan asiin dhufaati muka dhaabaa homaama lafa xaragaa isin sobu kanaa miti you need to know the reality theory and action is different action speak louder than the words you know what I mean namichi kuni wanni inni hojjetaaru urga guyyaa achi seeneeti wanni inni dalagaaru hammeenni inni hojjetaaru theory inni namoota himu namoota barsiisu you know theory namoota wali qabanii adaamarra barsiisaa turan wanni isaan dubbata yoo xiinxallatanii jettan waa'ee qeerroolee kileemii godhanii qeerroon haga dammaqee they are super hyperactive they are ready to grab and ufafootti deemuuf uummata waan kan change kana fudhatanii so they want someone to drive them namoota waan kana qabatee isaanii fiiguu fedha jedhanii kana qabatanii kanarra hojjetaaran yoo theory isaanii laaltanii namoota brain wash godhuuf irra hojjetaaran they're working on how to brainwash already some of them are already washed namoota garii already mataa dhiqaniirani kunniin ammoo warra benefitiif deemu warra xiqimiin isaanii jalaa miidhamu kunniin already isaan warra kan jala yaa'ee deemaaru jecha kanaaf Oromoo mee dubbii tana maal jedhe Jawaar mee kaleessa dubbiin tun garaa nageetti betta dubbiin tun garaa nageetti wanni garaa nageettuuf maal inni dubbii cimtu akka miidiyaatti Oromoon jallisina kijiba Oromoo waliin tuulina dhugaa osoo agartanii ijaan cufatina akka miidiyaatti dhugaa Oromoo gara cabteen hayatu dubbadha Oromoo irratti zulmiin hanni dhiibbaan godhamuun aranee galle warra miidiyaatti hin irraanfatina warri akka Ayyuu Abubakar Muusaa dhugaa Oromoo waan dubbataniif miidiyaa xiqqootti waan dubbataniif fannifamuun isaanii maqaan isaanii seenan akka isaan wajjin bare miidiyaa Habashaa keessa akka iyyaa ture baay'eemi karra maqaa yaadan nu meeqa Ayyuu Abubakar fi Muusaa garuu iyyatan gootummaadhaan amanamummaadhaan dhugaa irratti cichanii waan wareegamaniif isaan wareegamaniif maqaan isaanii qabrii ol jiraarra warri waa gaafsan garuu Haile Sillaasee jala shururuke darbuu jala shururuke Mallasaa jala shururuke arra ilmaan isaanii shururko wareegamni fedhe haa dhufu aarsaan fedhe haa dhufu dhugaa Oromoo irraan jallatina tak dhugaa Oromoo irraan jallatina eebbisaa addunyaa dubbiin guddoo anasirratti irraa jechuuf maali beektaa namoonni waa daganna waa irraanfanna waa dagachuu waa irraanfachuu jedhedha gurbaan seenaa galmeessinee bira darbutu tara
nyaata shufuroo nyaata garaaf hadha nyaattee boqottee boru albaatu saniin isaa fi sobamteeti ummata kan kee saba kan kee ka akka hoolaati fuudhaan yoo fuudhan moonan naqan yoo fuudhan qileen naqan yoo fuudhan tambarka jedhan yoo fuudhan uffata baafadhu siin jedhan saba badhaan kanatti salphisaa deeman. Sigalee sabni badhaan kuni haga yoomititti akkana salphina kana keessa jiraata. The only way Oromoon ammaan booda amma geetti jala geetti yeroo maraa akkanuma jenna jala geetti gaatuma jirti ammallee maalinni ammallee jaalmarroo yoo dhageettanii jiraatan dhiyoo kana mee jaalmarroo kan nama meeqatu balaaleffataa ture. Nama meeqatu namichi kana namichi kun aqiliin qabu surriin qabu as galee abbaan gadaa wanni nu galee mootummaa nu dhuunfatee maal nu godhe maal namichi qawwee takkatti kilaashii takkatti qabatee muka keessa fiigaa jiru. Beekaanii fagootti wallaala jalatti waa inni jarri akki isiin deemaattu akka 1991 kaaniif namoota fuutee harka sakattaatee moonaa nattee qawwee harka guurtee qat asii yaatanii baatanii deemtammoo asii oofnee koloo kana isin finna jedhanii jennaan jarri kolol jedhee biyyaa qaxxatan. Namichi kuni adeemsa diktaataricha jara achuma taa'ee laalee argee jarri tuni akkana taa'e quccibal tanas maal godhbal bilisummaan teenneeti maali addummaan naasafaalleen የፖለቲካ addummaan naasafaalleen አብረን እንሰራለን jedhanii namoota fuudhanii galchan kadhatanii galchanii fuudhanii lafarra jilbiibbiin deemsisaaran hadha. Jilbiibbiin yaala minim wanjal. Sigalee namoonni yaadaan baxarapheessaa zuura jedhanii namoota fuudhanii galchan. Teenneet qawweenii miti hadhaan booda teenneet. No Abiyyi haadha fuudhan diktaatar. Akkana gootan malee seera እናስከብራለን ምን እናስከብራለን seerri meeti ከተከበረ ዳንኤል ክብረት ወንጀለኛ ጉዳካ hate speech number 1 fuudhee asiin facaaseet waa'ee ummata musliimaa babadhate jedheet asiin ammoo mangaa jedhaat asiin maali jedhaat waan fedhe dubbataati mana masaraa mootummaa keessa deema. Kana namichi shoggoxatee of jala qabatee akkana deemaaraan kun isa qabatee fuudhee ammoo fuudhee mana ol naqe. Wanni sirma paarlaamaa ol naqe fuudhee shuumanii. Namichi maal jedhee xalayaa namichi kun icuu keessa iyyuu turre xalayaa kennarratti as yoo dhufu garuu nu dubbifame. Ajaa'iba. Kanaaf the only way Oromoo the only way ka irraa nu baasu mafteen አንድና አንድ መፍትሄ ብቻ ማል jedhan ዶክተር ሊባን wanni lamaan Oromoon dammaqee jaaramee hidhatee Itoophiyaa bittinneessuu qaba. Itoophiyaa bittinnooftu qofatti Oromoo nagaa kennuu danda'a. Jaalattanis dubbisanii abbaan keessan man building Minilikii dhaqaa gala nu daggal keessatti maaliif daggal keessatti hafna haqi ilmaan Oromoo du'uu hin hafin. We are always in the forest. Believe me this. Kan irratti walii galla kan alaachi kenni kanuma. Itoophiyaan gaafisiin tokkoomtu gaaf Oromoon feete akku fi feete bedruumi kana nakkee rafa bedruumi kan mucaa fi jakkee rafa yoo sabii Oromoo akku fi fedhutu kajaarratu taate saba Oromootiif fedha. Sun dur dhaabachuu hin dandeenyu. Ammoo kana midhibiin nu jaa kasunu hullum qaanqaa ukkullo jedhaniitiin definite waan tokko hin qabne evidence afaan cuftii walqixxee hin qabne ka qabeenyi keen diinii harka qabu no kitaab ilmaan keenyaan soo kanaaf obboleettiyya hawwantiyya nu wanni nu qabsoofnuufi
كألتي لف جرو فتنتين كبوديد كين كيس جرو كجرا هذا كيس جرو كبساو جر دي أول المدرنا ألتو كوفاف جنبتشو كيس ألتشو أكدن دو وفقو بيسو كم كنافيو أرومون جالاتوس جبتوس كومنتوك جارتي جبهو كم كنرت حجة أرومون that's the only way وني نباسا وني نفتح أرومو the only choice Ethiopia bitten of the Yoje Amu, Seri Amma Hirelkin Amma Sidufat, what a gunna, Biltigina, Mali, Walishafa, no way. The only way be a Tita and Nagaya, Bushtuta Danda Amtu, Nagayani, Guya Oromon of Dandete, Guya Oromon, Lafa of Irat, K of Irat, Nama of Filate. Akka ofii fedhu bulu. Siree kana keessa abbaan haadhati yabbul, siree kana keessa obboleessa kiyya yabbul. Abbaan murtee eenyullee kasin gaafanne guyyaa ati qe'ee keetirratti aangoon tantee si jala buramte jechuudha. Haga guyyaan tun dhuftuu fi abbaa fedhan lafa jilbiifichiisaa oofan, abbaa fedhan maal jedhan hate speech dubbatte jedha, abbaa fedhan lafa mucattii dheengatta waa'ee ofii dubbatu, waa'ee uummata ofii, waa'ee qeerroo kennaa, waa'ee qarree kennaa dubbatu, haadha kunoo fuudhaniit, maal godhanii suuqiitti cufaniit isiin firiidamii dhabdee haadha nagaa bayaagala dhabdeetti. Kun akkuma fedhe dubbata asirratti. Amaarillee akka fedhe dubbata. Daani'eel maal Kibratillee akka fedhe dubbata. Oromo, the only choice we have is biyyattii sanii boora'u malee hin callaa'u. That's it. Mircaa tanaaf eeggataara martinuu jaba baaseeti. Mircaan tunuu hagam akka taatu rabbi haa beeku. Garuu kanatti nyaadhaa dhugaa Oromoon. Kanatti nyaadhaa dhugaa itti argaa amma. Laali. Bittituun akka deemaa garam akka deemaattu kana beekaa. Abiyyi bulchaa miti, Abiyyi hattuu, Abiyyi zaraafi, Abiyyi wayyaala, Abiyyi dallaala. Kana namni hin beekne hadhallee shururkaa jala isaa deemtanii kunoo daaqonii qabateeti isin ficcisiisuuf deemaara. Iyyaan daandii teessan fuudhaatti isin kattafuuf deemaara. Kana ijuma dunuunfadhaati. Abiyyi bilchiginnaa maali? No. Sanii biti dubbiin bilchiginnaa midhaan kan inni ji'aa isin sobu polotikaa dharaa kana nutti hin dubbisinaa. Kana nutti hin dubbisinaa. Seenaan illee isin gaafatti warri achi keessa teettaniit dubbii dabsattan. Warri ummata ija dhaamsuuf deemaattan seenaan illee isin gaafatti. Kanatti nyaadhaa dhugaa. Every day akka coronavirus kana we seeing new things coming up. Akka coronavirus kana guyyaa maraan amma kun biyya itti jirru kana irratti maal godhani Grand Prix is a big event, international event, cancelled. Maaliif situation in hammaataa deemaara. The same thing that's what happening ummata biyya keenyarra jechuudha. Kanaaf situation deteriorate godhaa deemaara. Akkuma arginu guyyaan gubbaa gad zaqqataa deemaara. Ziqqixiin kuni garam akka deemu have a look open. Jala deemaa laalladhaa. Kanaaf jabaadhaa. Wanni an qabu kanuma Oromootiyya lafeetiyya jedhellee irraa bu'ellee ta'an jedhu haganuma. Kanaaf